please galmaawa kunoo yoo isiniin mul'atu kunoo peejiin amma itti haasoo jiru tanatti tana telegiraamii as jala jira tanuma tuqaa wanna godhaa dhageessanii Faatuma afaan Oromoo haa barattuuti barsiisaa Jaayyaas afaan Oromoo barachuu ni dandeessa afaan Oromoo barachuu ni dandeessa afaan Ingilishii dhageessanii kanaafuu laala wanni tun ogummaa dabalataa jechuudha dandeettii qabdu takka irratti dabalataan ogummaa takka dabalatee ogummaa san taluu ta yeroo gabaabduutti maallaqa namaa jijjiiruu barnoonni waa'ee teeknooloojii waa'ee afaanii argitanii ammaan tana namni san si gaafate hin jiru naayilii usii seenii baradhu amma namni kafalisi addaa'uun beeytu maal si kafalchiisna nama beeku kafalchiistaa bara nama hubannoo tanaatu hin qabne mee maal kafali jettan dura wanni isin jennu bilayyan fi amma waa takka illee galmeedhaaf waa kafaltiin takka hin jirtu kafaltiin takka illee hin jirtu usaa seenaa hanga dandeessan baradhaa dipaartimentii hunda namni hireen hogguu akkanaa tan argate ittiin fayyadamne booda ni sheenawa bakka tani jala mureetiinis ni hima gize hunda bar nasiibni guyyaa rabbi irraa bare ni jira namoota hiree qabu an nasiiban qabu naan jaa namni tokko nama qophaa'eetu bar nasiiba qaba qophiidhaan qabnee fi nasiibni si dabara jechuudha amma fakkeenyaaf yoo qophii qabaate hireen tun dhuftee hiree tana fayyadan tabiraa takka illee hin jirtu bakka dhageessanii kanaafuu obboleeyyan kiyya wanni isiniin jechuu dandeenyu hiree dhufte tanatti fayyadamaa hiree tanin yoo fayyadamuu baatte isintu itti sheenaa maaliif kana booda wanni hundinuu afaan si afaan teeknooloojiiti achi booda asirratti illee amma yeroo gabaabduu keessatti waa takka baradhu obboleessa kiyya afaan sadiin baruu barbaade jee tokko fixi tokko dabri warri biyya alaa jiru galmaa'uu qaceelloo danda'a qaceellootti dhageessanii saniifuu abdi akkasii Faatumaan irraa gaafadhume gaafummaan situ naa galuu diteeti warri biyya alaa jirtan warri baadiyyaa jirtan bakka feete jiraattan onlaayinii irratti waan ta'eef wanni barattaniif isin hundinuu barachuu ni dandeessa dhageessanii hireen takka hogguu dhufte itti fayyadamaa hiree barnoota dhufee odoon anjuuti if burjaajeessita maaliif burjaajeessita ka dhugaa seemu jiru ana ka waan san beeku ana dhageessanii kanaafuu obboleeyyan kiyya wanniin isiniin joo wanni takka hogguu dhufte hiree sanii fayyadami galmaan marsaa lamadaa seenii galmaan hogguu marsaa lamadaa seentee galmooyte wanni hundinuu siif laaffachi warri marsaa dura akkasiin nu gaafatee dhiiga nu dhaabe itti himaa oolu dadhabne san ammaan tana hogguun takka keessaaniis telegiraama irrattis asirratti waan ajaa'ibaati himan damiin isa gaafas nuuf hin galleef akkasitti afaan si goggoysineehi akkitti galmooytan baay'oo ibsaa damiinaa jala seenaatiin galmaawaa liinkiin feesbuuk irraas ni jira telegiraama tiktook irraas ni jirtu obboleeyyan kiyya achumaan tuqaa seenaa galmaawaa difama arraan tana jalqabdi guyyaan duraa arra guyyaa wal baruudhaa kaayoon barnoota kanaa maaliif barannaa maal argachuudhaaf Mukhtaar nyaata kalee nyaadhamee bar marsaa tokkoffaa akkam taatee seentame marsaan tokkoffaa eega kutan ji'a tokko dabree bar marsaa lammaffaa tanaahu mee san dhiisii sanuma keessattu marsuma lammaffaa tanaahu warra duraa ta'e oduu marsaa sadaffaatti hin dabarre akka nagaa hogguu takka beete hiree kalee dhufte arran harkattu nagaa itti marsaa duraa keessan seenuu barbaadaa jedhe eesaan marsaa duraa keessa seentu obboleessa riin akkamis seenta hin ta'uugaa namni hundinuu maallaqa ni harkattan dhugaadha maallaqa qaceellotti harkattan obboleeyyan kiyya qaalii dhugaadha beekumsa harkattan ta duraati ogummaa dabalataatee harkattan jechuudha appilikeeshinii akkaan asirra taa'ee haasawuu kana dalaytan obboleeyyan kiyya weebsaayitiidha weebsaayitii adda addaa hojjettan kiriptoo tireed gootan dhageessanii abbaa kiyya gaafa ati sababa itti dhihaattee waan san tattaafatte rabbi siif laaffisa dhageessanii ammaan tana dura ol seenaati galmaawaa liinkiin achirra jira bakki itti barattan achirratti himsamaa nuti ka isiniin jennu obboleeyyan kiyya warri gartee waa lama barachuu ni dandeenya jettan pliis takka baradhaamee takka dhugaa godhaa takka dhugaa godhaa takkitti isa yoo dhugaa gootan ni danda'ama
nuti afaan Somaaliitis ni barsiisna. Wanni qallaaliidha bar. Hiriyootan qaba warra barsiisuu danda'u. Namni barachuu barbaadu jiraannaan humaa. Maaliif seeta pilaatfoormiin wannaa kun akkasi. Saniifuu bilbila harkaa qabdaniin maallaqa buufachuudhaaf barnoota adda addaa inni dandeessan yoo haa kiriptoo yoo haa amaazoon yoo haa maarkeetingii bakka takka ittiin jiru sooressaa. Sadeen keessaa tokko filattagaa sadii bakka takka ittiin seentu mata si naannawaa bara. Hoggooniif bara tan isin gaafanne teenyaa jechaa miti nuu jechaa miti isinii jecha. Dhageessanii teelegiraama ibsaa damiinaa irratti almost kun beeksisni gadhiifamuu jira. Amma beeksisni gadhiifamuu dhabu araarsoo gadhiisee naaf fakkaata. Dhageessin har'a gargara sa'a lamarratti barattoonni marsaa lammaffaa ibsaa damiinaa wajjin sagantaa jalqabaa waan jiruuf yeroon akka nuuf argamtan kabajaan isin beeksifnaa jaakunoo daayirektarri mana barnootaa. Ni dandeessa ni jira sunis kilaasiin onlaayiniidha. Ka fedhe kiriptoo, ka fedhe foreeksii wanni isin barbaadan hunda. Kanaafuu maallaqa harkachuu keessaniif dura barnootaa duraa obboleeyyan kiyya ol seenaa baradhaa har'a sa'a lamarraa jalqabee barnoonni ni kennamaa kafaltiin takka illee hin jirtu. Dhageessanii kafaltiin galmeef kafaltan takka illee hin jiru. Liinkiin as jala jirti. Liinkiin as jala jirti. Dhageessee dachaas kiyya ani ammaan dhufee galatoomii liinkii as jala jirtu tanaan seenii baradhuuti teeknooloojii irratti ogummaa dabalataa jechuudha. Ogummaa dabalataa ni qabdi. Ogummaa dabalataa ni qabdi. Yoo ogummaa dabalataa barbaadde ol seenii baradhu obboleessa kiyya qaalii. Yeroo hundaa'u hogguu hireen dhufte hiree saniif fayyadama. Namni hiree sanitti hin fayyadamne gizee hundaa'u ni miidhama. Afaan adda addaa isin barsiisna teeknooloojii adda addaati isin barsiifna jechaa jirra. Wanna godha. Hello. Yes. Wayye. Allen dehna. Allen. What? እኔ እስካሁን የደረሰኝ ነገር የለም። እስቲ አጣሪና ንገሪኛ። እኔ ኦንላይን ላይ ነው ያለሁት። ጊቭ ሚ 30 ሚኒት ኦንላይን ላይቭ ላይ ነው ያለሁትና እስቲ ቆይ ለኢብሳ ጽፍለታለሁ። ዛሬውኑ ሌሊት 6 ሰዓት ምን ወደዚህ ስለዚህ ዛሬውኑ ሌሊት 6 ሰዓት ማለት ነው። እሺ መልሰሽ ደውይልኝና እንትን በይ። አየ ተናፉ ወኒ ስኒንጀኑ ነምኒ አስረ ጅርተን ሁንድኑ ወነጎዳ ሐመድ እንደይሰንቲ ኸረድ እንደይሰን ሁንዳኑ sagaleen ammaan tan as deebi'eeti bilbila biyyaalaa tokko na seene deeminsan qaba amnaan qaba amboruttiin quba qaba ammaan tana halkan kana naan jechuu jiranii gaafiin deebisii ja Iliyaas Muhammad gaafiin tee maal obboleessa kiyya qaalii linkiin wanna tiktok ibsaa dabiinaa jala seenu obboleessa kiyya obboleettiitiyya hara hundaanuu jechuudha. Kanaafuu ammaan tana yeroo gabaabduu keessattiin ol seenee yaada isinitti himaa linkii jechuun dhimma hatattamaa tokkotu na mudatee Saifuddin waan nuti siiniin jiin ifiin barreeffatiin obboleessa kiyya qaalii nuti ol seenii baradhu siin jenne ol seenii baradhu irra halkan jechuudha. Halkanuma kana jechuudha. Kanaafuu nuti wanni isiniin jennu tana obboleeyyan kiyya qaalii wanni nuti isiniin jechuu jirru tanuma isiniin jechuu jirru tana. تبيرات أسرة كتبتن سان نتين هيمنا والسيناتي أرانتن تليجرام إبساد دمينا جوين قد آتي بليز برد داتا إسنين جتشو جرو نتوني إسنين جرو تانو تبيراتك كله وني إسنين جتشو جرو فؤاد
dhageessan. Amma namoota jala jala onlaynee yaada keessan dhiyeeffachuu ni dandeessan. Daqiiqaa meeqaaf jechuudha? Daqiiqaa 10 achi booda niin baha. Daqiiqaa 15 booda turuu hin danda'u. Hello, hello. Waalaikum salam warahmatullah. Fuade. Hai, arra halkanii bararaan? Arra galgala sa'a 6tti. Akkamiin dhaqqabda duuba? Dhugaadha meeti kee tanaa ergime? Akkamitti ta'a qophii? Akkasii mee bakka boru galgala godhi jiini naa deebisi please daqiiqaa 30 keessatti. Lakki naa deebisi akka hafuura nutti hin qonne. Boru galgala ta'uu natti himi boru galgala jijjiirsisi jiru. Ayyanatti. Hayyee warri marsaa lammaffaa yoom eegala? Arra eegala. Arra. Bileeyyan kiyya arra eegala. Arra jechuun kunoo arra arkitanii kunoo as jala seenaati linkii ibsaa damiinaa kana tuqaatii seenaa dhageessanii. Ahmad Sharif gamanaan kottu jeetiin jira waan ati naa barreessite dubbiseetiin jira. Gamanaan kottu yoo barbaadde ol baatee yaadaan illee haasa'uu ni dandeessa siin jeetiin jira. Nuti wanni jennu namni tokko tokko beekee maamme wanni ayyee abeeksoo nagayaa fayyaa jirta akkam jirta nagayaa tanaafuu arra barnoota jalqabna guyyaan guyyaa barnootaati. Mata dureen keenya kaarraa hireedha. Hiree arra dhufte tana itti fayyadamaa isiniin jenna. Hireen arra dhufte tun itti fayyadamuun dirqama. Filannoo hin qabnu beekte. Saniifuu isin hundinuu hiree arra dhufte tana fayyadamaa. Arra galgala sa'a lamaa rubuu irratti barnoonni marsaa lammaffaa guyyaa jalqaba ni banama jechuudha. Achirratti barnoonni kun maaliif barsiisa? Kaayyoon barnoota kanaa maali? Akkamii bu'aa irraa arganna? Hagamta akka nu tursiisa waan jiru hundaa irraa haasofnaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaalii isin hundinuu halkan sa'aatii 2 hogguu ga'e daqiiqaa 30 booda jechuudha almost daqiiqaa 30 booda achitti wal agarra. Dhageessanii? Iliyaas Mahammad mee irra deebiinaa barreessa dhiifama obboleessa kiyya. Ani hunda dubbisuu hin danda'u beektanii. Iliyaas maqaa fi lakkoofsaa fi umrii iddoo jireenyaa itti galchaa sana booda maaliin godhaa? Bakka san booda fixatte. Bakka hanga sun. Ati ol seentee jirta achuma telegiraama irra nu eegi deebisaan teetuun hundinuu telegiraama irra deebite Iliyaas bakka. Jooyin gootee yoo jiraatte warra achirra taa'ee araarsoo achirra jira. Araarsootuutu isin hundaa'uu araarsoo fi nadiir achirra jiranii achirra taa'anii yaada keessan hundaa'uu isin keessummeessan. Dhageessanii? Isin hundinuu jechuudha. Isin hundinuu bakka jirtanirraa seenuu ni dandeessan. Hindeemin damiina jaa hiree haala hindeemu eessatti hindeema hindeemin ni damiina jaa niin jira arra barnoonni jechuun introdaakshiniidha seennaadha. Telegiraama kiyya akkatti arkattu dhagaya baayoo ibsaa damiinaa jala seenaati obboleeyyan kiyya qaqqaalii laalaa kunoo asuma jala seenaa kunoo linkiin telegiraamaa ni jirti jooyin godha telegiraama ibsaa damiinaa jiru kana makuma 15 ol qabu ibsaa damiinaa jaa barreessa warfitan telegiraama irrattis linkii telegiraama piliis aluush linkii telegiraama as jala kaa'ee sarbiin galatoomi linkii telegiraama ibsaa damiinaa jiru nama kuma 15 qaba bakka san jala seentanii wanna godhuudha obboleeyyan kiyya. Waan biraa takka illee hin barbaachisu. Wanni barbaachisa hangasuma jechuudha. Bakka isiniif kaaya araarsoo yoo na dhagayaa jiraatte araarsoo yoonii fi onlaayinii irra jiraatte piliis linkii as jala kaa'iif. Isin hundinuu bakka jirtanitti galatooma tanaaf ol seenaa baradha. Warri marsaan duraa isin hireen marsaa duraa isin dabarte hiree sanitti galmaa'een ture linkii telegraama galmaa'een ture linkii telegiraamaa nuuf ergi galmooytu duuba linkii akkamittiin bakka irra galmooyte sanarra jira bar namni galmaa'e akkamitti linkii na ergi jaa